gammaddanii hin qabamne tanii gadda kiyye akka ani qabamuuf eegaa turtanii jira gamma alhamdulillah qullaa ciisaa jira by the way akka nama jaartii saluu deemu kanatti gara ol gara galee qullaa ciisaa jira wallahi lazim jechu si galee maalifi waan nu dhufu kamuu akka dhiiratitti bookkisaa fudhanna malee nuti booyaan fudhannu kaachirraa immoo jechu muzammiliin warri itti gammaddan homa rakkoon qabu namni qabamuun normaal no biyya kana keessatti akka qabamu duraanuu beeyna si galee nama waraqaan qabne biyya kana jiraanna qabamuu duraanuu uf beeyna akka qabamnullee beeyna namnus nama qabsiisu ufillee qabaman gaafa rizqiin bishaanii fi midhaan biyya kana keessaa nama dhumate namni hin qabama duraanuu jechuudha si galee garuu miidiyaa har'a warra deddeemee booyaa jiru hedduu argaa jira hin booyina si galee wanni isin boochisu hin jiru namni qabamuun waanuma jiru garuu warri qabsiisallee takka takkatti waa hundaayyuu in beeyna irra geennee jirra eenyu akka muzammiliin qabsiise eessarraa nama ganda kamiiti nama dhalataa naannoo kamiiti si galee keessattuu jechuun yeroo ammaa kana keessatti hiriyyaa si wajjiin nyaatu nama wajji galtu nama wajji mana tokko bultu nama qarshii kee baaftee ati nyaachiftu ofirraa eegaa keessattuu jechuun warroonni tokkomamtan kun namni isin ofirraa hin eeguu qabdan nama si dhiyaatu nama ati wajjiin bultu nama bakka ati bultu si beeku nama siree kee beeku wallahi wabillahi watallahi diinni diinaa olii dachii kanarratti hiriyyaa nama si dhiyaatu nama si wajji nyaatu dachii kanarra ilmoo dhiiraa yoo taate ati hiriyyaan godhatin rabbiin qofa hiriyyaa godhu halaala irratti hiriyyaa kee haa ta'u ufitti hin dhiyeessin si dhiyaatan kuchiisi ani argeemi akka hiriyyaan marzii ta'e akka namni nama dhiyaatu namni nama beeku namni sirraa nyaate marzii ta'e deebi'ees nyaatu namuma keenya kanarratti argaa jira hundaafuu homaa miti wanni isin boochisu tokko illee hin jiru muzammil rabbiin nagaa naa baasu yookiin nagaa naa galchu wanni biraa takka hin jiru kakiyyaa ammoo isin hin dhibin gaafa rizqiin kiyya biyya kana keessaa dhufatte hin qabama normaal no qabamuun waan guddaa miti isin biratti amma isin akka waan namni yoo qabame du'a itti ilaaltan malee ani wallaahi lazim kolfaa qabama jechuudha isin galee kolfaa qabama yoo amma qabaan tun dhufteetiin hin gajattu taate warabba alkaab amma isin boottanii mi'ane kolfaa qabama jechuudha maaliif nuti akka dhiiraa dubbanne badii takkallee hin qabnu badii balleessinillee hin qabnu akka isna irraa albaatan kanaa miti seerri yoo nu gaafate ila karaa seera qabeessan deebisuuf qophiidha nama kamiitti olitti jechuudha maaliif harki keenya dhiigan qabu dhiiga nama ajjeefnee hin jirru nama tokko qallee hin jirru basmaan nurratti hin ba'u mootummaan biyya kanaa gaafa si qabee markaza si seensisu basmaa si goosisee mana hidhaa si seensa hin beeytan jechuus hin guutu nuyyuu yeroo sharshirata sirraa hiikanii wannoo si geessanii basmaa gootaan wala qubaan qubni kee basmaa wayitii gootu san rakkoo yoo sirra baase mana qadiyaa si ergan yoo nagaa ta'u noormaalii taate manuma hidhaa uummanni itti hidhamu kana seentee gara biyya keetiif irraa baata jechuudha seera biyya kana huddurraa galuu bu'itti beeyna wanni isin gammachiisu hin jiru muzammil nama ajjeesee hin jiru noormaalii qabsiisanii warri mallaqa keessan ganna hixanii qabsiiftan garuu mucaan ima gala homaa rakkoon qabu Itoophiyaa irraan taru bakka biraa bakka inni dhaqu hin jiru kanaaf akkasi lamaan nanyaa'u nama qabsiisurra dhiirummaa yoo qabaattan erga iddoo isaa beeytan amma fakkeenyaaf anallee qabsiisuu barbaadanii yoo iddoo kiyya beeyte ufuma keetii yoo qaaman dhufte irraa hasan maaliifi takki na kuchiifte takki si kuchiisa dhiira jechuulleen akkasuma mootummaa nama doorsiisuun mootummaa nama erguun mootummaa biyyaatiin nama qabsiisuun hoolummaa luyinummaan akkasiin jiru dubartilleen si qabsiifte jechuun mootummaa jechuun mallaqa kenninaaniin deemee si qabee manadhaa si galcha ati immoo yoo dhiira ta'e akka miskiinni muka qabee hudduu wal dhiibu kanatti hudduutti wal dhiibna dhaqiiteetuma nama bakka isaa beeytu qaamumaa yoo qabde irra bareedadha kanamma namni osoo qaamaan dhufee na qabe dasna jedha ka mootummaan nama qabu kun immoo faarummaadha jechuudha sigalee jazbummaa hojii dubartiin hojjetina yoo hojjettan hojii dhiiraa hojjedha kanaaf akkasi hundaafuu warri usme yoo qaamteettan ana yoo rabbiin tokkichi na qabe malee nam ilmi namaa na qabuu hin danda'u qabamnaan illee normaal no ijji bafinji yoo qabamillee ittiin sodaadhu yoo qabamuu baadhellee akka rabbi na tiisu beeka jechuudha anamma wallaahi wabillaahi jechuudha fakkeenyaaf silkii akka namaa silkiin jijjiiradhu bakka hin jijjiiradhu hin baqadhu hin taa'aa jechuu akkanumatti
namni laayivii irra taa'uu sodaatame laayivii kanarrallee baheetumaan taa'a sa'aa hirriba kiyyallee kilaasii kiyya keessa rafeetu hin bula yoo bareena dhadhaan itti gabbaa jechuudha. Nama Itoophiyaa taata si faalaa jechuudha. Mootummaa Suudii taata nagaan harka itti kennaa jechuudha. Hallaqa daqqaqa waan dhumate. Itoophiyaa yoo taate si kuchiisaa jechuudha karruma kana duratti reeffuma keetti osii fuudhama. Yoo mootummaa Suudii taate haala wasaala makiina isaa koraa jechuudha waan dhumate. Hallaqa. Tana kun anamma tanuma qophaa'ee taa'aa jira. Waan biraa isinitti fakkaatin akkasii warri nu jaalattan hedduu jira namoonni hedduun keessan dawwaltanii maal jettanii na gaafataa turtan miseejii keessan hunda deebisuu hin danda'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin an nagaa qaba. Afarsallee nagaa jira. Hiriyyaan kenna Muzammil namni ammaaf nurra qaamee jedhe inshaallah inni illee yoo rabbiin kadhaafisu taate rabbiin nagaan gara biyya isaa galchu sana boodatti wanni biraan jiru nuuf jecha yaaddayina warri immoo maal taate maal jettan kun ima jira alhamdulillah akkas ni jirra taaptaabii godha garuu atillee inshaallah hin qabamta maali qooye nama warri gammaddan kun nu fakkeenyaaf adda baay'ee dhaynee yoo isinii qalamne gammaddani wanni argattan jirtan isin osoo nu qalamne jechuudha. Qabamu miti. Lubbuun dhiiraa biliqaamaa afaan golonaan naa jedhani wallaahi wabillaahi hooma isin akkanatti lubbuu tana sodaatanii qofa jedhan. Isin yaa qalamnu barbaaddanii Hai Oromo. Eebadi. Takkaa Oromoo tana keessaa wanni na jibbisiisu takkittiin namni biraa qalamuu keessan feenaa maal haa jedhu rakkoon qabu. Warri kaleessa akka waan jaartii teennatti nu faarsaa ture sunni waytii gaddeebi'ee nu basaasuu fi waytii gaddeebi'eetiniin maqaan taane namarra kaa'uu fi waytii gaddeebi'eetiniin ammoo yeroo kanatti fayyadamee yeroo akka yaa'iin jiru kanatti wallaahi wabillaahi jawaarii isin jettan illee sodaannu mootummaa Suudii isin jettan illee sodaannu mootummaa Itoophiyaa illee sodaannu rabbii tokkicha qofa Allaa nu uume qofa sodaannu nuti duunus jiraannu sallaqa. Sigale badiin qabnu waan ta'eef karaa rabbi irra duune yoo duune shahiidedha nuti rabbi biratti jechuudha warra jannataati maaliif tola oolle addunyaa kanarratti miskiina hedduu lubbuu isaa baraarre nama hedduu bakka itti goone rakkataa meeqa kaa irratti boo'ee jedhu bakka qabsiifne nama garteetiniin miskiina xalabaa keessatti baadiyaa keessatti rakkatte baadiyaa keessaa fuunee bakka itti goone sigale nama waan nyaatu dhabe mallaa kenna baafnee qarqaarree nyaachifnee beena tola Oromoo tanarratti oolle gurguddaa sigale. Kanaafuu wanni rabbiin irraa nu gaafatullee hin jiru wanni gartee rabbi biratti illee azaaban gubannuuf hin jiru. Nuti waan gurguddaa ilmi namaa dachii kanarratti uumamee namummaan godhuu qabu hunda sanii ol goone jechuudha. Saniif akkasi alaa kulli haalitti dhageeffadha. Alaa kulli haalitti waan jiruunu hundaanuyyuu isinii himaa informeeshina hundaayyuun kenna. Anillee yoo nagaan bulee jiraadhe ganama subii isin beeksisa kan isin beeksisu ta'a yoo immoo akkuma silkii dawwalamee dhaadatamuu fi akkuma gartee lookishina keerra geenne si qabsiisaa jirra dhufaa jirra nu eegu jedhan kanallee dhufanillee amma gasaa kanaatu wanni rafuu dhabeef sababa jara eeguuf yooma dhufanii wal gaaxxabnaa jedheetini gaxmishaal gixam jedhe pirezidaantii maammeen gan dhufuu didanii akkas aboo shaangulliitti ajalatti baga naamin jedhaan ooladha waan usmee sodaatu isiniif fakkaateen wallaahi wabillaahi bakka jiru iyyuu hin baqanne bakkuma jiru nama baqatee miteen sodaata akka illee hin qabu baqbaaqaa keessanillee miti innaa akkasi yaada nama 2 fi 3 irraa fuudhee xiqqoo laayivii kanarra waan turuun barbaanneef hin ba'a. Namni 2-3 eegadha agasti namni 2-3 ilillee darba namni yaada qabdan jechuudha yaada ka qabdan baga qabame baga jedha hundi isaa si mucaan akka waan nama isin jala ajjeesee maali gammachuun a'uuzu billah mee nu galchina
ergadhaa namni yaada qabdan gasti ergadhaa isin hin jenneen. Aboo hin galchinama. Gasti ergadhaa nama ijoollee akka jiruun gastii goote wallaahi lazim. Warra Jimmaa irraa eegallame qofa. Boo Jimmaan kun ajaan jiru. Doktora galchinaa qofa ayya. Doktora galchinaa qofa. Nama barate galchinaa boo. Doktor ilillee darbaara deebi'a. Isin agarre. Namni barate kun Amshir jedha agartanii jala deemee akka wallaalaan jalatti koomantii nu warrabsu. Baga qabamee ajaa'iba wallaahi. Sila abboo gastii maa nama galchuu dha. Warri mudeetaraa nama galchaame abboo. Warri mudeetaraa nama galchaa yoo jira jiraattan. Namni mudeetara qabdan. Namni mudeetara qabu eenyu jira? Sila sirkeen kiyya maa nama na galchuu dha. Oh yang mata keluarga. Osme. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akam jirta naga? Naga alhamdulillah. Maal yaada qabda? Amcira Osme. Yaadin. Waan jira waan ta'eef yaadi. Ha? Oh yaadni kee amshir naan jechuudha. Anna mas injira hiriyaa isaatii miira akka hiriyaa taateen beeka. Wanna biramas si jajjabeessu si bira dhaabachuu. Formaatii akka formaatii biraan jira. Ati achi jirtaami.